Sirboota gandoota industiriitiif sirbaman qabna. Hammarreessi gandoota industirii kan biyya Turkii fi ammas biyya Chaayinaa taateeti jirti. Mee manuma keessan keessa taa'aa yaadaan hammarreessa koottaa. Akka Dr. Alii Birraatti feetan miilaan feetan ammoo konkolaataan feetan ammas baajaajii fi harreen barbaadan akka Dr. Aliitti fardaan koottaa magaalaa seenaa kuufattee tan bal'inni isii xiqqoo tan maqaan isii guddoo hammarreessa ganda industiriidha. Isii tana daawwachuudhaaf ammoo Ali Birraan ganama subiidhaan farda yaabbatee keessa dabreeti jira. Abubakar lakkii taa'ii nu sobdeeti jirtaa kan jettan yoo taate ammoo dhiifama ani isin hin sobne kunoo Dr. Aliitu dubbata. Akkuma Dr. Artisti Aliitti isinis dhufuu feenaa yoo feetan dhufuu ni dandeessan. Dr. Aliin subii yoo dhufuu isin ammoo galgala guyyaa asrii waaree za'a dura za'a booda jettanii hin daangoytan. Za'a barbaadanitti dhuftanii daawwattanii seenaa isii barachuu ni dandeessan. Abbaa fi mala. Kanneen hammarreessi eessaa fi kallattii kamitti akka argamtu hin beekneef ammoo hammarreessi magaalaa Harar irraa gara kallattii dhiyaatti duwide duuba magaalaa Harar daangaa naannoo Oromiyaa magaalaa Awwadaa'eef daangeeffamti. Hammarreessi magaalaa warshaa zayitaa hammarreessaa qabdu tun ammoo beekamumti isiitiif warshichi maqaa guddaa gonfachiiseeti jira. Har'a waa'ee hammarreessaa hanga sirraa tuquun kiyya waa maleedhaa miti. Hammarreessi haadha hortee artistoota Oromoo afran qalloo fi akkasumas lafa teessoo jaalleewwan artistoota Oromoo hoggaa taatu duuba hammarreessi artistoota isii kana oomishiteeti biqilchitee aduu duraa gaaddisa tahaa fi baala irra qabaa roobaa fi caamarraa bobaa jalatti qabachaa itti dararamaa itti roorrifamaa garaa jalatti dhooyfattee kunuunfachaa tan as guddifattee artistoota babbeekamoo hedduudha qabdi. Kanneen akka fakkeenyaatti isiniif ta'u keessaa artistii Maammat Xoyil, Haayiliyyee Taaddasee akkasumas artistii Ibraahim Adam artistoota dhalattoota Oromoo hammarreessaati. Isaan kanneen qofaa miti. Ani garuu kanneen hangafoota artistoota dhalattoota irraa hin tuqefaa malee kanneen birootis hedduutu jira. Mee Ibraahim Adam artistoota dhalataa ganda kanaati. Eegaan je'eefuu mee sirba isaa tokkoon isin dhageessisa. Ibraahim wayita jaalalaan intala hammarreessaa mucaa ganda isaa faarsee qarxam godhu jaalalee itti himatu mee haa dhageenyu. Mee kanatti aansuudhaan artistoota Oromoo kanneen biroo Dr. Artisti Alii Birratti aansuudhaan Daawwitii Mokonnonis osoo hammarreessaaf waa hin je'in bira kutuu hin dandeenye. Mee eegaa hammarreessa dhufneefu ammas lafti tun lafa teessoo artistoota Oromoo eega jenneefu hayyoonni fi namoonni kaleessa waa'ee hammarreessaa beekan jalqaba waa'ee moggaasa maqaa isii kanaatiif artistoota kaleessaas turan irraa barachuuf nutis manguddootaa fi beekaa barbaacha hammarreessa keessa miilaan amna yeroo itti fufnu sirbii Aadam Haruun nuuf ragaa taheeti jira. Hammarreessi moggaasa maqaa kana akkamitti argatteen gaafii keenya ture. Maqaan hammarreessa jookon muka tokko jira. Muka san maqaan hammarreessa jedhama. Bishaan tokkochi jalaa madde.
maqaasanini hammareessa kun moggaafame jechuudha. Eega muka san jalaa ka'e ilaa gobeelletti hammareessa jedhama. Hammarreessi bishaan laga yaa'u qaba. Moggaasni maqaa bishaan kanaa laga shaayiiti jedhama. Keessarraa ka'eeti garuu fagulaa. Yaa masuur tuulaa sanirraa dhufu jechuudha gara tuulaa jalaa. Bishaan kun amma akkuma beeknu kanaati caamsaan sammaatee jira roobni hin jiru kanumaafuu ormi laga qotutu jiraame saniif waan bishaan dhaabbatee jira jechuudha. Laga shaayii nama tokko jira jen shaayii kadhaabu laga xarafa taa'ee lagni hammarreessaa kun laga guddaadha. Laga kana xarafa taa'ee shaayii dhaaba jen ganama gizee shirshirii faa qursii faadhaaf namni gizee gabba'u bakka namni bira qubatee taa'u. Taa'umsa tolchee taa isa bira qubatanii shaayii faa dhuganii deebi'an bashannananii jechuudha. Sanirraa laga shaayii jedhama. Hammarreessi maqaa lama qaba jechuudha. Dubbiin akkana. Dildilli kun jalaan bishaan gayyaa ture. Bishaan guddaa bara dildila kanarra ol baheeti asirraa gaffa caala hogguu bishaan dhufu. Makiinaan tokko hin dabree. Ijoolleen tun amma xixiqqoodhaan beekan isaan garuu bishaan dhufiis isaan ni dhufu. Gubbaarraan facaalaa achii hogguu dhufu. Ganda akka uummanni duraan jiruuttis hammarreessa jaa bishaan kun hammachaatis ni deemaa beekteeka. Hammarreessi kun muka hammarreessa jaaniin itti fassaruu ni dandeessa. Bishaan akkaan dhufurraa hammaatee waan deemu jechaaf akka afaan Oromootitti himi hoonaan jettu taate waan hammaatee deemee nama guuraa deemu jechaaf saniifis ta'uu ni danda'a. Hammarreessaaf waa hedduutu jaame. Hammarreessin cabuunuma micciiramaa faa jechaa jirani garaan ilma namaa torba jijjiiramaa harkee humaa eega horii taate jaalalti namaa haji wagaayyoo dhaginnatu jeetamate gaafas. Hammarreessa laga shaayii kanarratti aartistoonni Oromoo kanneen as qubatanii iddoo shaakala sirbaa taasifatanii itti sirbaa walaleessaa itti yadaleessaa turan kanneen akka Alishabboo, Abdii Qophee, Kadir Seeyidii fi kan kana fakkaatan akka itti walleessaa turan jiraattonni naannawichaa ni dubbatan. Alishabboo, Alibirraa aartistoonni hundinuu asirratti walleessanii dildillee kun ammoo laga shaayiiti jedhama. Laga shaayiiti jechuudha kun. Kun laga shaayii. Mee haasa'e mee artistoota Oromooti as dhufee sirba ture? Mee irraa artistoonni? Artistoonni Oromoodha tokko Abrahaam Adam, Kadir Seeyid, ammas Alishabboo, Alibirraa warri gaawolleetti wallise dhufan. Dildila kanarratti? Laga shaayiiti jechuudha kun? Laga shaayiiti. Akka xaafii toltee? Faffaca'ee dubraan naannoodhaan akkas jedhanii bara naannoo waqsi jettu tanaani naannoon amma dubri akkana jedhe dhawataa mishaa wanni naannoo saniini akka xaafii toltee faffacaasii sanumaan si'a naannoo. Dildila kanarra sirbaa ba'an. Kanarra sirbaa. Seenaa bara dheeraati. Bara dheeraati bara 77 keessatti 78 keessatti. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka ittiin itti argamnu kun magaalaa Hammarreessaa keessatti argamna. Magaalaa Hammarreessaa dildila laga shaayii jedhamee yaamamu irratti kan argamnu. Dildilli kun maqaa hedduu akkaan beekamu qaba. Laga shaayii jedhameeti aartistoonni Oromoo waa baay'ee jedhaniitiif jiran. Akka xaafii toltee faffaca'ii jechuudhaan wallisaan beekamaan Oromoon Dr. Artist Alii Birraan, Alishabboon akkasumattis ammoo ijoolleen dhaloota ammaa keessaa Nugusuu Taamiraat adareen biyyoodhaan laga shaayii akka xaafii toltee faffaca'ii jechuudhaan waa hedduu sirbaniitii fi seenaa if dandeessee qabdi. Hammarreessi tun kan si ajaa'ibsiisu waa meeqa hoofatteeti jirti. Maqaa dildila laga kanaatiin duuba artistoonni baay'ee waa hedduu jaanii jiranii walleessanii jiraniif ragadanii shubbisanii dhiichisaniiti jiran. Akkuma beekamutti jiraattoota naannoo Hammarreessaa tana ta'aniiti iddoo qubata lafa tanaa taasisaniiti naannoo ittiin shaakala sirbaa taasisan ture. Walleessonni Oromoo gaafa duraa naannoo kana ta'aniiti warreen aruusa yookaan sirba aruusa raawwataniif wal fuusisaa
walitti bu'aarsaa walitti taphachiisaa ni alshabboon asirraa giraataara isaa akka rukutaa ture dhagaa kan dubbatamu har'a ammoo nuti waa'ee laga shaayitiin wal qabatee hammarreessaatitti waa hanga tokko isin biraan ni geessifna kanaan alatti hammarreessa jechuun muka uumamaati muka uumamaa akkaan ijaara fa'aa ittiin mijaaranii fi mana fa'aa ittiin mijaaran hammarreessa akka ta'e moggaasa maqaa sanirraa akka harkatees ni himama kanaan wal qabatee ammoo layni shaayii kun hammarreessi kun aartistoota hedduu oomisheeti jira aartistoota akka Maamad Xooyil Hayiliyyee Taaddasaa Maliikaa fi Ibrahim Adam oomisheeti jira Ibrahim Adamis waan jeetu jira waa'ee hammarreessaa kana laalchisee arrammoo seenaa teenya waa'ee hammarreessaa wajjiniin waa baay'ee isin bira geessifna hanga maayyitti nu faana ta'a. Magala dirree kuntuu gadiiraa fayoo fayyoo araa shakkee awwaadaan ashiita birraa dubroo marree isaa ila sheeti miira dubroo marree isaa ila sheeti miira. Artistoota Amaaranya Oromonyaa baay'ee qabdi warreen akka amma ganda keenyaatitti ni Ibrahim Adam adiira keenya. Ibrahim Adam Amaaranya sama bakka amma ejju jiru tana Hayiliyyee Taaddasaa kajamu jira ammas ganda jaale xawwilii jira akka seenaa baay'ee qabdi hammarreesse. Malikaa Maammadis teenye. Mee Ibrahim Adam waa baay'ee hammarreessaaf gumaacheeti jira hammarreessaaf sirbanii jiran shakkee awwaadaay loko hammarreessaa waan jaanii jira. Magala dirree kuntuu gadiiraa fayyoo araa shakkee awwaadaan ashiita birraa dubroo marree isaa ila sheeti miira dubroo marree isaa ila sheeti miira. San akka seenaa dhageenyatti nama jaalatu jira hammarreessa sanirraa hammarreessa qaceelloo faarsee jaalallee isaa faarsuu barbaadeeti ashiita birraa faajee ashiita gannaa'ee. Shakkee awwaadaan ashiita birraa dubroo marree isaa ila sheeti miira dubroo marree isaa ila sheeti miira. Waa'ee seenaa sirba isaa keessatti amma fakkeenyaaf Hireetoo dammaqii hirriibarraa waan jiru jira. Hireetoo dammaqii hirriibarraa nandooti namti jiruuti yarraa. Hireetoo dammaqii hirriibarraa nandooti namti jiruuti yarraa. Mee dubbii sanatti akka dhageenyetti seenaa dhugaati. Seenaa jaalallee isaati jaalaluma qaburraa kaasee tasan guututtuu baasee seenaa dhugaati. Namni inni akkasitti hidhamee sirbee fi wallisee waa hedduu ja'anii turan san jaalallee isaa san milkaa'ee yookaan harkate. Harkate. Akka seenaa dhageenyetti kan wal lolanii deemtee deebitee yookaan inni san deebise bira deebisee jiran gizee dhageenya abbootii keenyarra. Hedduu adeera sii ta'uu isaatiin odeeffannoo dhiyaattudha kan nuuf hantanii guddaa galatoomaadha. Lafni ammatti argamu tun ammoo lafa wallisaa Ibrahim Adamis kunoo asuma barmanni fagoo miti daqiiquma 5 asirra. Habiraatis ni jiran kan akka Maamad Xooyil. Maamad Xooyil ganda kamii? Ganda jaalee jedhanii. Hammarreessa tanaaf waa hedduu ja'anii jiranii. Ibrahim Adam Ali Birraa Ibrahim Adam Ali Shabboofa Nugusuu Taamiraffaan sirban waa'een hammarreessi taarika guddaa qaba. Lafeen nama keenyaa lafeen hayyoota meeqaatis asitti awwaalamtee jirti. Martuuma maarii miidhaa baangee boruu fagaaddaa har'aana ta'ee anaada booyaa asiin booyinii ayyaada booyaa asiin booyinii ayyaada booyaa asiin booyinii. Teessuma raayyaa waraanaa turte. Raayyaa waraanaa turte hammarreessa jechuun wantummaan boodatti harkisee kan guddanne teessuma raayyaa waraanaa waan taateef sanirraa hin guddatin akka silaa magaalaati magaalaa turtuudha isiin magaalaa duri garuu wanti guddina namni silaa abbaan abbootiin qabeenyaa katti galuu fadhus raayyaa waraanaa waan as
qubatee meeshaa waraanaatis as jirti kaamboo sadii jira jechuu ammarreessa tanarraa abbootiin qabeenyaatti hin galan jechuu ni sodaatan amma zamana kana nurraa ka'e jechuu raayyaa waraanaa san naannoon irraa bittee akkasitti innaa seenaa guddoo qabdi lafee abbootii teenya meeqaatu asitti teessuma raayyaa waraanaa ta'uudha wanti boodatti harkise. Ammaan tana naannoonis tanarra dhaabbadde wanti dhaamsanii dabarsuu barbaadu. Naannoon Harariitis seensa magaalaa Hararii waan ta'eef ammarreessi wantatti kannanii yeroo bootaa kannaniifi jechuu ammarreessaaf akka magaalaa tana guddisanii dhaamsa dabarse. Guddaa galatoomi ammarreessi waan itti beekamtuun qabdi. Gandoota industirii jaamtee beekamte amma ammarreessi. Gandoota industiriiti. Amma asii yoo deebine galmee aadaa jira. As jira. Itti fufuu qabdi gandoota industirii taasisaa itti fufuu qaba kajuun dhaamsa dabarse. Guddaa galatoomi. Galatooma isinis galatooma haana geetti. Eegaan kabajamtoota hordoftoota qophii tanaa har'aaf wanni isiniif qabannee dhufne hanganumaati. Warra torbaanii nu haa godhu isiniin jechaa nageetti.